qabsoo Oromoo tawaggoo 50 darbanii fuumatitti dhiigaa tur milkeessuuf qabsoo xumur garbummaa godhuu jirha jedhu waraanni bilisummaa Oromoo jechuu woboon duul guddaa bifqindaa qabuun dhiyootan jalqabeen kibba jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa dabalata dheededdu to'achuun uummataan simatamaa jira. Waraanni kullaftan faqabateen gaafii ye'uun ingidaadha dhageet. Magaalonni gugurdoon mootummaa naannoo Amaaraa Bahar Daariif Gondar dabalata sochii namoota isaati malee daangessinee jedhan. Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos immoo jiddu galeessa barnoota ragar kaampii waraanaa jijjiiramuun maraattummaa mootummaan Itoophiyaa Habiib bulchee tureef itti jiriif godhuusiif dubbatamaa lamaan iyyuu dubban. Waraanni bilisummaa Oromoo hara guddayyaa mooyyala Itoophiyaaf Keeniyaa wal qunnamsiisu guutuma guutuutiin cuf jechuusa gaazexaan Keeniyaa The National African balbaloomsa. Gareen milishoota Talibaan immoo waraana waggoota 20 booda Ameerika haate biyya baasuun pirezidaant Ashraaf Gaanii eegi baqate biyya badeen booda masaara mootummaa dhuunfachuu beekti. The Pashtun of Taliban Arab Emirates Osama Bin Laden of Al-Qaeda oduu alateen tardhaatii waa'ee qabsaa'ota mataa goggoo dubban agayii 16 barkum 2021 guyyaa wiixataa guutuun oduu qabnu kunooti. kutaawwan addunyaa OMN dhaqqabu marattuu nageenya keenya sinaa dhaqqabu washama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan saati kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abiraam Birruutu oduu isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo qabsoo Oromoo waggoota 50 baranaa wixinamtee galmaan gahuun gabrummaa uummanni Oromoo jala jirutti xumura gochuuf kutannoon qabsaa jiraachuu ibseeti jira. Waraanni kun duula xumura gabrummaa dhiyeenya labseen iddoowwan to'atetti hawaasaan simatamaa jira. Mariin imala qabsoo Oromoo fi egeree sabichaa giddugala godhatee hawaasa waliin taasifamaa jira. Yihuun ingidaa gabaasa bal'aa qindeessee jira. gantu gurallan kuma gota kenan nibamna kuma barata kenan nibamna kuma dandala kenan nibamna kuma yoromo nibamna bela debu min dilbi fon gantu farkallan dillan oromiya rataban oromiya nu oromiya rataban biya nu oromiya tokko adam ban woli kon kono ko motoromo Ragaan fuula Tiwiitaraa dubbii himaa baawwa boodila addunyaa odaa tarbii irraa arganne akka mul'isutti viidiyoon kun simannaa uummanni godina Gujii aanaa gumii Eeldalloo waraana bilisummaa Oromoo fi taasisee fi marii hawaasaa nichaa waliin taasifame kan mul'isudha. Waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 7 bara 2021 irraa eegalee godinaalee kibba lixaa fi giddugala Oromiyaatti sochii jajjabduu irra jiraachuu mul'isu ragaaleen kallattii garaagaraatiin nu qaqqaban. Waraanni kun imala gara magaalaa gara giddugala biyyaatti taasisaa jiruun milkiin tarkaanfachaa jiraachuu iddoowwan garaagaraa to'achuu fi iddoowwan to'atettis hawaasaan simatamaa jiraachuutu himamama. Godina Gujii aanaalee Liibanii fi Gumii Eeldallootti magaalota Bulbul, Malkaa Gubaa, Ardaa Badheeraa fi iddoowwan biroo to'achuun kan himamu waraanni bilisummaa Oromoo imala gara magaalaa guddoo godinichaa Nageelleetti taasisaa jirutti fufee galgala edaasii dhukaasni turuu dubbatu jiraattonni. Godinaalee Gujii lixaa fi Boorana keessattis sochii wal fakkaatu jiraachuu fi daandiin guddaan biyyoota Itoophiyaa fi Keeniyaa wal quunnamsiisullee waraana bilisummaa Oromoon to'atamuuf qarqararra gahee jiraachuutu himamama. Gama lixaan godinaalee Wallaggaa afran akkasumas Shawaa lixaa aanaalee Gindabaratii fi Holloota isheetti duulli waraanni bilisummaa Oromoo labse kun itti fufee jiraachuu iddoowwan garaagaraas waraana kanaan to'atamaa jiraachuun ibsameera. Daandiiwwan gurguddoon Gimbii Najjoo, Gimbii Dambidolloo, Gidaamii Asoosaa akkasumas Oromiyaa gama lixaan naannolee Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa fi naannoo Amaaraatii wal quunnamsiisan iddoowwan hedduutti cufamanii waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuutu himame. Bulchitoonni godinaalee Wallaggaa lixaa fi Qellem Wallaggaa dhimmicha irratti BBC fi deebii kennanis daandiin iddoo garaagaraatti cufamuu fi geejjibni addaan citee jiraachuu hinaalle.
Giddugala Oromiyaa kaaba shaggarichis sochiin waraana bilisummaa Oromoo kun itti fufee jiraachuun ibsameera. Gama biroon iddoowwan waraana bilisummaa Oromoon to'atamanitti mariin hawaasa waliin taasifamus itti fufeera. Marii kibba Oromiyaatti Cibraanii Soddon Booroo hawaasa waliin taasisaniin uummanni Oromoo erga gadaansaa cabee sirna Minilik jalatti kufeeyas gabrummaa jala jiraachuu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo uummataaf ibsaniiru. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo gabrummaa kanatti xumura gochuun kaayyoo qabsoo Oromoo waggoota 50 baranaa wixinamte galmaan gahuudha. Gabrummaa kanatti yeroon xumura gochuuf ammoo tumsi hawaasaa murteessaadha jedhan. Akeekaaf kaayyoon kun akeeka dhugaa uummata Oromoo lafasaa namasaa mukasaa utuu nambisin bilisummaadhaan uummanni Oromoo akka jiraatu wareegama kaffaluu guyyaa elemoo qilxuun Harargee keessatti meeshaa dhukaasee jalqabee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo faajjii har'a nuti as keessatti dhaabne dhiigaaf lafee jaallaniidhaan dhaabate moggaa lamaan diimtuu gidduun magariisa urjii qara sobdumaan marfamtee gidduu ishee odaa taate gad dhaabate sun akka qoosaatti namni guyyaa sana gad dhaabate jechuudha. Kun agarraa gannoota 50ffaa lakkoofsisaa jira. Ammayyuu galman keenya daandiirra jira jechuudha. Maaliif galman keenya kan jedhu gaaffii koo gaaffii keessan. Wareegama kana keessatti agam gatii kaffalaa jirra. Oromoo wajjin taanee qabsoo kana tumsaa jirra. Moo diina waliin taaneetu qabsoo kana hongeessaa jira jennee of gaafachuun dirqama uummata Oromoo cufaati. Qeerroon, qarreen, abboon, ayyoon qabsoo kana keessatti qooda fudhataa jirtu moo diina waliitu waraana keessanitti dhukaasaa jirtu? Kun gaaffiidha. Duulli bobbaa xumura gabrummaa maqaa gameeyyii qabsaa'ota Oromoo Laggasaa Wagii, Taaddasaa Birruu, Nadhii Gammadaa, Elemoo Qilxoo fi Hasan Ahmetti moggaafametti dhufee jiraachuus odeeffannoon dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo irraa argataa jirru ni mul'isa. Oduu walqabatuun waraanni bilisummaa Oromoo karaa guddicha Itoophiyaa fi Keeniyaa wal quunnamsiisuu cufuu akka danda'u himee jedha gaazexaan biyya Keeniyaa Nation Africa. Daandiin karaa Moyyalee kiiloomeetira 500 dheeratu kun ulaa guddaa ammayyaa Itoophiyaa Keeniyaan wal quunnamsiisuu yoo ta'u eebbifamee tajaajila kan eegale buddee darbee bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa argamanitti ture. Waraanichi sanbata darbee natti hime jedhee akka gabaasetti gaazexaan kun Ugurri karaa kanaa sochii walitti daldala biyyoota lamaanii ni miidha. Yoo kun ta'e yeroo jalqabaatiif waraanni Itoophiyaa keessaa rakkoo Keeniyaa akkanumallee ollaa Itoophiyaa Sudaan kibbaa ta'uuf jira jedha gaazexaan kun. Waraanni bilisummaa Oromoo addawwan waraanaa kibbaa fi lixaan injifannoo guguddaa galmeessaa jiraachuu gaazexaan kun gabaasee jira. Gama kibbaatiin godina Gujii kan dhuunfate yoo ta'u gara caalaa godina Booranaa qabachuu himee jira The Nation Africa. Sababa Booranarraa lafa dhuunfachaa jiranii fi daandii guddichaa cufuuf jiranis jedha. Waraanichi karaawwan guguddaa kan akka daandiiwwan naannoo Amaaraa Oromiyaa wal quunnamsiisan cufuu akka tarsiimoo waraanatti qabatee jira jedha gaazexaan kun. Torban darbee karaawwan sadi naannoo Amaaraa Oromiyaan walitti fidu cufee ture jedha. Waraanni kun humnoota Tigraay waliin tumsa tolfachuu kan gabaase gaazexaan kun immoo mootummaa Abiy Ahmediif qormaata jabaa ta'aa dhufee jira jedha. Mootummaan humnoota lamaan shororkeessitoota jedhee ramaduu ni eera gaazexaan biyya Keeniyaa Nation Africa. Odeessa Oromiyaa keessaa yoo baanu magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Bahar Dar dabalatee magaalonni naannichaa akka Gondarii kanneen biroo sochii namaa sa'aatiidhaan daangeessaatti jiru. Magaalaa Bahar Daritti qaamolee nageenyaan alatti galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aa 12tti sochiin kamuu dhorkamee jira. Ugurri sochiin kun hagayya 14 bara 2021 galgala sa'aatii 2 irraa eegalee kan labsame yoo ta'u rakkoon addaa namni mudate qaama nageenyaa beeksisee socho'uu akka danda'u bulchiinsi magaalattii beeksisee jira. Namni labsii kana darbe socho'uu argame tarkaanfiin akka irratti fudhatamu bulchiinsi magaalattii gama marsaalee hawaasaan dhaamee jira. Akkaataa labsii kanaan galgala sa'aatii 2 booda manneen daldalaa fi bashannanaa akkasumas konkolaataan socho'uu hin danda'u. Qaamolee nageenyaan ergamni kennameefiin alatti namni kamuu meeshaa waraanaa qabatee argamuu akka hin dandeenye akkanumas gaddaa fi gammachuus dhukaasuun akka heeyyamamne himamee jira.
guyyoota muraasa darban humnooti Tigraay gama kibbaa fi kibba lixa Tigraayin magaalota naannoo Amaaraa garaagaraa to'achaa akka jiran himamee jira. Qondaalli olaanaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa humnooti isaanii magaalaa naannoo Amaaraa Nifaas Mawucaa jedhamtu ga'uu fi fuulduratti imalaa akka jiran marsaa hawaasaa irratti barreessanii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa magaalonni isaa humnoota Tigraayin to'atamuu ni waakkata. Inuma kibba Gondar Gaayintii fi Walloo kaabaa naannoo Waldiyaa fi Marsaatti raayyaan ittisa biyyaa fi humnooti Amaaraa humnoota Tigraay irraa miidhaa jabaa geessuu dubbii himaan naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna himuun miidiyaaleen biyyattii gabaasanii jiran. Bulchiinsi magaalaa Bahar Dar jiraattonni magaalaa isaanii si'aayinaan naannawa isaanii akka eeguu ergaa dabarsee jira. BBC wabeeffanne. Mootummaan Biltsiginnaa odeeffannoo sobaa facaasuudhaan uummata dogoggorsiisaa akka jiru baramee jira. Yeroo biyyattiin wal waraansa raafamaa jirtu kanatti mootummaan Biltsiginnaa waraanicha ilaalchisee odeeffannoo sobaa akka faca'u caasaa mootummaa fi dhaabbilee miidiyaalee isaatiif kallattii kaa'ee hojjetaa jiraachuu beekameeti jira. Haaluma kanaan Tigraay keessatti magaalota bilbillii fi tajaajilli quunnamtii biroo keessatti uggurame maqaa waamuudhaan akka waan waraanni Biltsiginnaa lolee qabatetti gabaafamuun sobaa fi qaama burjaajii kanaa keessaa tokkodha jedha maddi odeeffannoo keessoo mootummaa Biltsiginnaa irraa arganne. Tibbanas waraanni Biltsiginnaa magaalota Tigraay kanneen akka Kooram, Ambaalaagee, Maacoo fi Laallibalaa qabate jedhamee ololli karaa qacaramtoota mootummaatiin odeeffamu soba adii ta'uu fi olola siyaasaa dogoggorsa gubbaarra gad buufame ta'uu OMN mirkaneeffatee jira. Kaayyoon olola sobaa kana facaasuus dabballoota sirnichaa rifaatuu guddaa keessa seenanii jiran jajjabeessuu fi uummata ittiin burjaajechuuf kan tolfamedha jedha maddeen keenya. Dabalataanis olola injifannoo sobaa kana kan saaxilu ammoo suuraalee injifannoo waraanaa Tigraay jedhamanii maxxanfaman karaa wal dhiyaa ta'een miidiyaalee mootummaa Biltsiginnaatiin facaafamaa jiraachuudha maddeen keenya kan agarsiisan. Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos leenjii waraanaa bu'uuraa jalqabe jechuu himee jira. Naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaa magaalaa Dabra Maarqos keessatti kan argamu yuunivarsiitiin kun barsiisotaa fi hojjettootaaf leenjii waraanaa kennuu jalqabuusaa karaa miidiyaa hawaasaa himeeti jira. Barsiisaa lolaa barsiifna ka jedhu dhaadannoon leenjii kanaa hanga adda waraanaa deemnee bilisummaa uummataaf ni qabsoofnallee jechuun ibsa baase kanaan himee jira. Leenjii waraanaa kun pireezidantii yuunivarsiitichaa dabalatee hojjettoota yuunivarsiitii Dabra Maarqosiif dilbata darbe hagayya 15 kaasee istaadiyoomii Dabra Maarqos keessatti kennamuu jalqabe. Yuunivarsiitiin akka jedhetti leenjii waraanaa kun barsiisota maraafuu ni kennama. Leenjii waraanaa kun akkaadamii poolisii naannoo Amaaraan mijeeffamee jedhamee jira. Dhaabbata barnootaa olaanaa dhimma barnootaaf hundaa'een leenjiin waraanaa kennamuun maraatummaa mootummaan agarsiisaa jiruudha jechuun beektonni qeeqaati jiru. Odeessaa maddeen alaatiin xumurram. Waraana waggoota 20 booda loltooti Taalibaan masaraa mootummaa Afgaanistaan Kaabul jiru qabatanii jiran. Kana hordofee pireezidantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani gara Taajikistaan baqatanii jiru. Kanaan kan aaran pireezidantiin duraanii Yuunaayitid Isteet Tiraamp pireezidanti Joo Baayiden aangoo gallakkisuu qabu jedhanii guyyoo waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. Weeks of gains by the Taliban across Afghanistan, taking province after province. Yaa uummatii kabajamaa bakka gareen Talibaan kaqawweettamantu dhufte qiyaama booftu bakki dirri Kaabul barbadaa'e nama hedduun lubbuu dhaboof biyyittii waggoota 20 oliif ijaarbadda nangoo jibbaachuuf murteesse jeera. Eetuun duubanaaf murte jajjabdu turte garuu Talibaan nafoon qolchite dhukaas bante uummata miiliyoona 6 fula balleessitu magaal Kaabul barbadeessite bakka rakkoon jabduun dhalattuuf namooti wal fixanii fula dhiigi dhangala'aanaaf kitiyyaan biyya baqachuuf filadhe jeera. Gareen Talibaanam waraanaaf wanti ellesii tarka qaba. Amantummaa kabajaaf qabeenyi uummata biyyiteennaallee namarra jalqabe harki Talibaan waan jiruuf naan hin beekinaa. Eegdee baattu baattan hin beeku. Ammonne uummata qabachuu isaaniirra shakke guddoo qaba. Namoonni baay'een soda nageenya kee jiraachuun isaanii mamin qabdu. Ammoo gareen Talibaan akkisanii cuftisituuf erga dabarfadha. Pireezidaanti Afgaanistaan ka Talibaanaa tiqilee keetta Ashraf Ghani jedhe laf gad lakkisu loltoota Ameerikaa hordofee waggoota 18 booda jalqabjii agayyaa kan keessa ijoolleen Usaama bin Laaden of Alqaayidaa kutaa bulchiinsa biyyattii 34 keessa 26 ol qabachuun dirgudda Kaabulii fuuldeeffachuun shaagusaatti dhaabate. Adoolteen buliin garaagarummaa sa'aatii 2 keessa magaalota Afgaanistaan kanneen seensa magaal gudditti Kaabul irratti argaman kanneen akka Kunuuz, Saare Pooliif Talogaan qabachuun erga kan jetti dabarseeti.
So breaking news out of Afghanistan again, where the Taliban has captured the northern provincial capital of Kunduz. Loltooti ta'e warbaqachuu barbaadan cufa harabanaaf kadheetaniiti. Abbootiin lafa waggoota 20 booda waan dachaateef gaantoti Ameerikaaf warri lixa waliin taatanii lolaa turtan cuf dafaa godaana jechuun erga dabarse. Buufati xuyyuur biyyattii illeen saati muraasa keessa baqattootaan jaanjaay. Akka namni walgatuuf dhiigni qulqulloota lolan barbaada hajee pirezidaant Ashraaf Gaanii immoo darsaaf erbe waan qabguurrachuun taajistikkaanii keessa baqaat. Boom Taliban rasaas tokko don dhukaasi masaara mootummaa qabachuun erga kan jette dabarfaat. Afghanistan has new masters. 20 years after their first experiment in power came to a shattering end. Saati lam keessa mootummaa cundur kanaane balleessuu mootummaa taane jira. Kun seen addunyaa irratti ta'e hin beekneef duuniyaa qofa irratti adon taane akhira keessa illee ittiin boonka jedhu qondaalee Afgaanistaan Abdul Gaani Baraada. Hojiin jajjabduun saati kanarra qabde waan nurra eeggamtuuf jabaan hojjan jechuus Aljaziiraa gabaas. Loltooti si Afgaanistaan keessa baasu si hordofii Ameerikaa warroota waggoota 20 oliif si waliin hojjechaa tur godaansisu jalqabu torbe dabree gabaasaa tur. Balalli marsi jalqabaatiin namooti 221 ta'an Ameerikaa kutaa Virgiiniyaa haqubatan yoo ta'an warri kun waggoota 20 darbaniif Ameerikaa waliin ta'uun Talibaanii duulaa turan. Amma duub gareen Talibaan lafa gad lakkisu Waashingiitan hordofee biyyatti waan dhuunfatteef warri Ameerikaa waliin hojjechaa tur cuuf lubbuu ofiitu sodaatanii madhamaatti waliin baqachaa jiraachuu Associated Press qabaa jedhe. The US plans to withdraw all its troops from Afghanistan. Waggoota 20 booda lafa gad lakkisu waraana Ameerikaa kan hordofee qiyaama uumamtee waan gubat khafakkaa pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Donald Trump. Pirezidaantiin amma baallee harka qabu Joseph Biden Jr. Talibaan dheechuun Ameerikaa gudditti addunyaa dura waan salphiseef aangoo gad lakkisee ba'uu qaba jechuun dhadhaate. Irra guddaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres mirga ilmaan namaa kabajamu nageenyi uummata eegamu. Taliban gargaarsi namooma qaqqabu hojii guddootti irraa eegamaa yoo jedhu biyyootaaf dhaabbileen idil addunyaa hedduun garuu jabdu muddamuun dippiloomaatotaaf hojjettoota isaanii geejjib lafaatiif samiirraatiin godaansisuu jiru. Taliban yookaan Pashtoon afaan Oromoo yoo jijjiir barattooti maqaa isaaniiti. Taliban akka war faranjoota bar 1990 keellaf gad lakkisu war Sooviyeet Koominist Raashiyaa taansite kadhalatti yoo taatu. Loltooti kun bar 1991 agahum lamaaf tokko eegee Afgaan bulchiteen duuba dhukaas garee Osama bin Laden fulbaana keessa Ameerikaa irratti tolcheet. Ha September 9/11 jedhamuun Ameerikaan Talibaan Alqaayidaa walitti hidhata qabdi jettee jabdu taaroon loltoota hedduutti ergite lafaate balleessuun angorra kaaftee mootummaa dhibe hundeessite. Eegisuunis Talibaan dhaabbachuu mootummaa Afgaanistaan kan waan hin fudhanneef the counter attack yookaan waraan ofirra qolachuu adeemsisuun Ameerikaallee waraan dhibirra yayyabde shoror keessa jechuun moggaafte. The Taliban, the hardline Islamist group that ruled over Afghanistan, had sheltered Al-Qaeda and its leader Osama bin Laden. The Bastille, olaantummaa Ameerikaa mormite qawwee qabatte haatina meddu jeesoon dhuguma deessitoo fillee akkasum dhumachaa turte. Waraa waggoota 20 oliif godhameen Talibaanii jibbaatu falmachuun Ameerikaa waya lubbuu qabde dadhaban. Dhumirraddu biyyiti Joseph Robinette Biden Jr. Ameerikaan haala ajaa'ibsiisa ta'e waraa waggoota 20 oliif Talibaan waliin gooteen booda Kaabul gad lakkisuun baqachuun murteessuun ijoo miidiyaa addunyaa taate. Talibaan immoo laf gad lakkisu Ameerikaa kan hordofee biyya Ashraaf Gaanii Afgaanistaan raasaa waan turteef namooti 100 caalan Ameerikaaf neeto gargaaranii Talibaan waraanaa turan baqachuuf galmaa'u isaan armaan duri san teemne. Waraan guddaa guyyaa kaleessa milishoota Talibaaniitiif mootummaa Ashraaf Gaanii jidduu godhameen ijoolleen Osama bin Laden yookaan bin Laden of Alqaayidaan guutuma guutuu kutaa bulchiis biyyattii dhuunfachuun magaala Kaabul marsitee masaara biyyaalessa weerarte. After 20 years, it was a hostile departure for the United States from its Kabul embassy. Waraan kaayotiif waraan angoo waggoota 20 booda Ameerikaan mo'atamuun alaabasii gad buufte fannisuuf dirqamti. Abdul Gahani Baraadaatiif Ashraaf Gaanii Talibaaniif mootummaa biyyattii Paashtuu yookaan Talibaan gar masaara mootummaatti pirezidaantiin biyyattii Abdul Gahani Baraadaa gar baqattummaatti taphni waggoota 20 godhan. Waraanni lubbuu namoota hedduu nyaateef Ameerikaan irra kasaarte. Shaniif duwwaan xumuramuun Talibaan mo'achuun labsame. Outside the capital, the Taliban are consolidating their grip. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolabneetu jirra. Qophiileen keenya itti fufuu daawwadhaa.